የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀማል አህመድ ኩባንያው በገበታ ለትውልድ ፕሮጀክቶች አሻራውን እያሳረፈ ነው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ቤንች ሻካ ዞን የሚገኘውን ደንቢ ኢኮሎጂ በይፋ አስመርቋል። አቶ ጀማል አህመድ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ አዎንታዊ ለውጦችን ያመጡ በርካታ ፖሊሲዎች ተግባራዊ መደረጋቸውንም አንስቷል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ በሆነው የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተሰርተው የነበሩ እንደ ማዕድንና ቱሪዝም ያሉ ዘርፎች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምሰሶ እንዲሆኑ መደረጋቸውን ተናግሯል። የአገሪቷ የኢኮኖሚ አቅም እንዲጠናከር ተግባራዊ የተደረጉት የአረንጓዴ አሻራ የልማት ትሩፋትና የገበታ ፕሮጀክቶች አስደናቂ ውጤቶች እያመጡ ነው ተብሏል። ከገበታ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው ገበታ ለሸገር አዲስ አበባን የኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን የቱሪስቶች መዳረሻ እንድትሆን አስችሏታል ሲሉ ተናገሩ። ቱሪዝም መዳረሻዎች እንዲያውቁ በመደረግ መንግስት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በርካታ ፕሮጀክቶችን እውን ማድረጉን ጠቅሷል። ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ አዘርባይጃን ዳዋችሁ ዋምች ታሲፈሜ ፉደተኒ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ዋምች ሰረርካ ቢሮቲ ፕሬዝዳንቲ አዘርባይጃን ኢልሃም አለይቪ ራቢየቲ አከዳ ወተኒፍ አፌረማን ፉዳችሁ ሳኒ ዳበኒ ተጃጅለ ኦዱ አዘርባይጃን ገባሴር ዋሚchi kun kan dabarfame marii ministeerri muummee Abiyyi fi itti aantuu pirezidaantii dhaabbata faawundeeshinii Haayidar Aleevi Leeyilaa Aleevaa gidduutti taasifame hordofee yoo ta'u, ministeerri muummee Abiyyi waamicha kana fudhachuun pirezidaantii Azerbaaijaaniif kabajaa olaanaa qaban ibsaniiru jechuun dhaabbanni tajaajila oduu Azerbaijaan gabaaseera. Seenaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa keessa shiraa fi daba hedduutu jira. Kanaaf hangarraa eeggamu guddachuu fi dagaaguu dhabe. Agarsiiftuun kana tapha waancaa Afrikaa bara 2025 taasifame irraa waan hedduu hubachuu fi kaasuun ni danda'ama. Tapha xumuraa waancaa Afrikaa kaleessa galgala biyya Senegaaliif Morokoo jidduutti gaggeeffame irratti taatee rifaasisaa fi salphina uumame hundi keenya ni yaadanna. Daqiiqaa dabalataa muraasa dabalamee kennamte keessatti peenaalitiin kennamte mormuun gareen biyya Senegaal dirree gad lakkisee ba'e. Peenaalitiin kennamte sirrii moo sirrii mitiin kan jedhu ogeeyyii faadhiifnu. Tapha waancaa Afrikaa abdii hawwii guddaan eeggamu xumurri isaa akka fokkatu komii peenaalitii kennamte kaasuun jeequmsa kaasuun xumura tapha Afrikaa akka fokkatu gochuun akka nama tokkootti miti. Sirris natti fakkaatu. Abbaan murtiis murtii tapha guddaa akkasii irratti kennu karaa tasgabbii qabuu fi bilchinnaan dabaalameen akkasumas faayidaa fi miidhaa murtiin isaanii fidu madaalee kennuu qaba. Innaa badduun suni maqaa taphataa beekamaa fi bilchinna qabu Saayidoo Maaneetiin hundirratti deebisee rakkoo sana karaa nagaan furee nagaa buuse. Seenaa tapha kubbaa miilaa biyya teennaa keessattis wannumatu jira. Hangamiin eegu guddatee hin mul'anne. Rakkoon kun yeroo tokkoon hin hiikkatu. Rakkoo jiru bu'uura irraa hiikuu fi yeroo fudhata. Tumsaa fi deeggarsa nama hundaas barbaada. Tapha marsaa 15ffaa garee keenya guchiiwwanii fi garee Walaayitaa Diichaa jidduutti gaggeeffamee ture keessatti taatee adda addaa hanqina taphicha keessatti mul'ataa ture. Viidiyoon agarsiisu tokko irratti qeeqaa fi peenaalitii kennamteen wal qabatee komiin deeggartootaa fi jaalattoota ispoortii biraa ka'u karaa miidiyaa hawaasaa irra yeroo naanna'u ni mul'ata. Kabajamtootaa fi jaalattoota ispoortii fi deeggartoota utubaa garichaa taatan hundi komiin ka'u hundaa dhugummaa isaa akkaataa qajeelfamaa fi dambii bulchiinsa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatiin ni qulqullaa waan ta'eef ajandaa kana seerumaaf dhiifnee bira kutuun deeggarsa baratamaa garicha utubuu irratti haa xiyyeeffannu ergaa jedhu kaasanii kantiibaan bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii Obbo Hussein Hammoo komii uumamte kanatti deebinee galmaa fi mul'ata keenya daqiiqaa tokkoof irraanfatu hin qabnu. Rakkoo irraa ol fagaannee waan kaayyoo keenya irraa nu maqsu kamiyyuu tooftaa fi beekumsaan irra utaallee deemuu qabna. Qallatti malee hin cittu yookiin hin baddu jedha Oromoon. Kanaaf galma keenya fuuldura jiru irratti xiyyeeffatu nu barbaachisa. Xumura irratti tumsaa fi deeggarsa akkasumas namuusa gaarii agarsiisuun seenaa kubbaa miilaa biyya teennaa guddisuu keessatti gahee nurraa eeggamu haa baanu. Taphattoota, leenjistoota, deeggartoota utubaa garichaa hundaa fi jaalattoota ispoortii hundaa fi